kan ala jirus dhiiga mucaakoo haqa mucaakoo kanaa baaftanii isiniin jecha hangammaa tumsa naa gootaniif galata guddaa isinii galchaa. Warri sagantaa adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin maatii du'a lammaffaa nurra labsaa jirtan immoo akka nurra dhaabbatan isin gaafachaa. Maatii keenya akka jajjabeessuuf haqni mucaa kiyyaa akka nama baasu hanga ba'utti akkana cinaa dhaabbattan hunda keessan isin gaafadha. Ashamaa jirra jirtu nagaan jaalalli isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif isiniin jechaati. Egaa baga nagaan dhuftan gara YouTube kan koo warri haaraa taatan subscribe gochuu maatii taasisanii jechaati. Egaa ergaan abbaa Qananii akka jalqaba irratti dhageessan kana dhugaa mucayyoo isaanii akka ba'uuf waan qabatamaa hin ta'in waan dhugaa hin ta'in mucaa irrattis mucayyoo irrattis warra odeessaa jiraniif so akka dhaabdan kan jedhaa jiran kan dhaamsa dabarfataa jiran du'a lama nu ajjeesinaa du'a lama nu ajjeesaa jirtu jedhaa jiranii. Egaa namni sammuu qabu waan kana taa'eetti yaaduutti xiinxaluu qaba. Maaliif jennaan mucaarree maqaa hin qabne waan ganaa seerri kana hin jedhin maqaa hedduu itti laataa jiru. Mucayyoorree akkasuma jechuu Waaqayyo lubbuu ishee nagaan yaa boqachiisu waa hedduu jechaanii jiranii. In dhukkubsatti akkasidhaa ofiin akkasumas goote wantoota jechoota dabbaran namoonni jedhan jiru akkuma argitan miidiyaa irratti jechuudha. Mucayyoo sammuun ishee akkasidhaa akkanadhaa warri isheen jedhan jiru warri immoo isaanis akkasuma jedhan jiru jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasii sun baay'ee maatii miidha yoo dhaga'anii waan ta'e dubbachuu irra dura of haa qusannu. Ani addunyaa waaqoo abbaa Qananii addunyaa uummanni Itoophiyaa hundi kan biyya keessa jirus kan ala jirus dhiiga mucaakoo haqa mucaakoo kanaa baaftanii isiniin jecha hangammaa tumsa naa gootaniif galata guddaa isinii galchaa. Warri sagantaa adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin maatii du'a lammaffaa nurra labsaa jirtan immoo akka nurra dhaabbatan isin gaafachaa. Maatii keenya akka jajjabeessuuf haqni mucaa kiyyaa akka nama baasu hanga ba'utti akkana cinaa dhaabbattan hunda keessan isin gaafadha. Egaa sagaleen abbaa Qananii akkuma dhaggeessan isa kana fakkaata jechuudha. Egaa du'a lama namaan ajjeesinaa. Boru maaltu akka jireenya keessan keessatti uumamu, boru maaltu akka mana keenya keessa galu, boru maaltu akka nu qunnamu hin beeknu. Tokkoon keenya har'a haasa'uu har'a jirra malee rafanii ka'uu dhabuu danda'a dhalli namaa. Waan nama mudatu jireenya ofii keessatti hin beekamu. Isaan kaan isaan nama mucayyoo kanarratti yookiin immoo nama lubbuun darbe irratti yookiin immoo du'a lama irratti murteessaa jiran hundi isaaniiyyuu boru maaltu akka isaan qaqqabu waan beekan tokko irraa hin qabani. Osoo hin argin namoonni tokko keessumaa amantuma itti amananii inni kakatanii akka nama wayii isaa waliin mana sana keessa jiraachaa tureetti yeroo isaan haasa'an dhugaane bakka isaanii sheemina qabata. Maaliif namni waan arge tokko waan yookiin maatii keessaa namni bira jiru kana jedhe tokko osoo hin jiraatin yookiin immoo poolisiin qoradhee jira kana osoo hin jedhin bahanii isa ajjeese. So gareen kun immoo iddoo lamatti wal qoodanii noo isa miti isheetu waan dhukkubsattuuf akkas of goote. Yeroo kaaniyyuu of qoricha dhuguudhaaf kaatti isatu dhorkaa ture. Kana qabatamaadhaan aga hinni qaama mootummaatitti yookiin immoo bakka jirutti gaafa dhiyaate nama akkanaati jedhee dubbatutti afaan isaarraa aga dhageessanitti osoo haasa'uu baattanii waan bareedaadha hin fokkisa waan ta'eef waan hin argin waan gurri keessan nama sanarraa kallattiin hin dhagahin jettee walqabee deemu kun hin fokkisa wanta ta'eef osoo waan akkasii jala gubaannee bareedaadha. Maatii kanaafirree boqonnaa ta'a. Ololla asirratti gaggeeffamaa jiru maaliif isaanirree jeeqaa jira yeroo namni tokko nama dhala ofii dhabee mitiiti nama akkasitti sooshaal miidiyaa irratti beektan warra dhabdanuu aga kanas nutti dhaga'ame miti waan sooshaal miidiyaa irratti beektan qofaaf jechuudha. Maatiitti immoo agam akka dhagahamu laaluun tilmaamuun hin ulfaatu. Kanaafiyyuu maatii kana osoo jeequu baattanii warreen yookiin ishee gadi garagalchitanii arrabsitan Waaqayyo dhugaan bichaa isiniif haadhisu. Keessumaa warri suura ishee gadi garagalchitanii ishirraa haasaa ooltan rabbumti isiniif haadhisu. Boru egereen keessan maal akka ta'u na yaachisaana. Nama du'e kanaaf osoo hin taane isin warra dhaabitti du'e kanatuyyuu na gaddisiisaa jira anaan jechuudha. Suura nama du'e gadi garagalchanii nama arrabsu jechuun intalli kun maatii qabdi. Maatii ishee yoo arganitti dhaga'ama obboloota qabdi. Hiriyaa jaallatan qabdi. Nama hedduu qabdi jechuudha. Yoo isin akkas gootan nama hedduu gaddisiisaa jirtan. Ishiin hin argitu already boqattee jirti waan ta'eef jechuudha. Namni sammuu qabu osoo durumarree jibba walirraa qaba ta'eeti gaafa rakkate even nama lubbuun darbe miti gaafa addunyaarra osoo jiruyyuu rakkate rakkina walii sanii walitti qoosuun gaarii miti jechuudha.
Sanaaf waan akkasii kana mee rabbummaan namootuma akkasii kana dhugaa nurra yaa tasgabbeessu namoota sammuu hin qabne namoota bakka callisanii midhaanuma nyaatanii qofa deemantu baay'ataa jira yeroo kana sooshaal miidiyaa kanarratti nama jibbisiisu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa mee yoo rabbi sodaattan waa'ee mucayyoo kana waan badaa haasa'inaa hanga seerri waan tokko jedhutti mee rabbuma jedha afaan keessan qabadhaa afaan qabachuu hin dandeessani. Warreen keessumaa ishee arrabsitan kan biraarree miti warreen ishee arrabsitan. Rabbumatti amantan sodaadhaa hundumti keessan dhugaa baay'ee nama gaddisiistu warreen hojii akkasii hojjettanii rabbi lubbuu ishii nuuf haa boqachiisu obboleettii keenya dhugaa ishees nuuf haa baasu waaqayyo dhugaa osoo hin baasiniin dhiisin iyyuu kichuu kana rabbi dhugaa kichuu tanaa nu haa dhageessisu siniin jedha. Egaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti yuutuubii kan koo warri haaraa taatan sabiskiraayib koomenti laayik shir taasisuudhaan maatii taasiniin jechuun jaalladha. Viidiyoowwan biraatis isinii qabadhee hangaan dhufutti nagaa naa turaa isin jechuun jaalladha.